Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo Abbi alhamdulillah hani naga kootu nageenyi kiyya han jaalalaa han kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti furmaata jawwaalli istooreejiin isaadha dafee isin jalaa guutee isin jeequutiin isiniif fidee dhufe. Egaa daawwattoota kiyya irra caalaan keessa jechuudha jawwaalli keenya waan tokkolleen keessa hin jiru wanti tokkolleen irra hin jiru garuu istooreejiin isaadha guuta jedheeti nu jeeqa jettaniiti komentii jalatti yeroo hunda gaafii kana naaf dhiyeessan jechuudha. Akkasuma nama baay'atuun jawwaalli isaadha guute jedhee jechuudha waan tokkollee gad hin buusuu fi waan tokkollee fayyadamuu hin danda'u garuu jawwaalicha keessa waan tokkollee hin jiru jawwaalli akkasumaan guute jedheeti nama san cinqa jechuudha waan tokkollee pilaastoorii keessaa irree gadi waa buufachuu hin danda'u jechuudha yeroo immoo galarii keessa galee ilaalee wanti tokkollee hin jiru jechuudha wanni isa guute akkasuma appilikeeshiniin bilbila irratti gadi bu'e kuni appilikeeshinii baay'eellee kan hin qabnetu jira jechuudha akkasumaan guute kan jedhu jechuudha garuu jawwaalli asirratti wanti beekuu qabna jechuudha jawwaalli akkanaan dafee istooreejiin isaadha hin guutu jechuudha istooreejiin isaadha xiqqaa yoo taate malee jechuudha jawwaalli kun yoo guutellee jechuudha waa meeqa baatee taa'utu jira jechuudha isin galee isin amma ishuma galarii keessatti ilaaltan fa'aa ishuma gartee bakka garagaratti fuuluma jawwaan irratti isinitti mul'atan qofaadha seetan malee jawwaalli kun jechuudha keessa isaatti jechuudha waa baay'eedha qabatee waa baay'eetuun isa guutee jira jechuudha qoshaashaan garagaraadha zubaalaan garagaraa wanni isin hin barbaachifne wanni isin itti hin fayyadamne wanni gartee isin hin bi'ennifatuun keessa jira jechuudha keessatti qabatee taa'aa jira jechuudha waan isin hin bi'enne baay'eetu keessa jira jechuudha waan isin hin barbaachifne waan gartee isin kan ilaaltan jechuudha jawwaala keenya keessa waan tokkollee hin jiru garuu guute jedhee na eega guute jedhee na jeeqa. Isin wanni isin ilaaltan waan galarii keessa jiru ilaaltanii akkasuma appilikeeshinii fuuldura jiru ilaaltanii kanuma kalas wanni isin beektan jechuudha garuu keessa isaatti jechuudha jawwaalli kun waa baay'ee qabatee jira jechuudha waa baay'eetuun isa guutee jira jechuudha har'aan tana waan jawwaala keessan guute san waan isin hin barbaachifne san waan jawwaala keessan akkanumaan guutee jawwaala keessan isin jala hacanaannaquutu jiru sanii haala salphumatti ofirraa reemuuf gochuu dandeessan yookiin ofirraa dileetti gochuu dandeessan jawwaala keessan qulqulleessanii jawwaala keessan osoo waan tokko isin jala hin tacanaannaqne jechuudha salphumatti jawwaala keessan akka barbaadanitti waan barbaadan pilaastoorii keessaa gad buufatanii akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessan isin barsiisa viidiyoo kana hanga dhumatti obsaan daawwadha jechuudha viidiyoo irra buttanii ilaaluu osoo hin taane sirritti hanga dhumaadhaa waan tokko waan namni isin jedhus qalbiin dhaggeeffadhaa waan namni godhu sanis sirritti hojiirra oolchaatii itti fayyadama jechuudha isin gale egaa amma gamanummaan haala jawwaala keessan kana waan isin jalaa guute kana itti qulqulleeffachuu dandeessanittan isinitti dabarsa jechuudha nafaana tura. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliikii godhaadha achi booda ool ka jettan irra kayyaddaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa jawwaala keessan jawwaala gartee akkasumaan osoo wanti tokkolleen keessa hin jiraanne guute jedhee yeroo hunda isin jeequ jechuudha yeroo hunda waan garagaraadha akka hin buufannellee isin dhorku jechuudha haalli jawwaala keessan kana itti qulqulleeffatan haalli gartee waan jawwaala keessan keessa jiru kana qoshaasha jawwaala keessan keessa jiru kana waan isin hin barbaachifne kana waan isin hin bi'enne kana waan jawwaala keessan keessa jiru kan hunda haalli itti qulqulleessuu dandeessan jawwaala keessan maay faayilii keessa ni galtu jechuudha maay faayilii jawwaalli hin qabne hin jiru jechuudha jawwaaluma waliin uumama jawwaalli maay faayilii kana hin qabne hin jiru maay faayilii kana jawwaala keessan irra barbaadaniiti irra galtan jechuudha maay faayilii kanarratti kilikni gootanii yeroo haala kanaan maay faayilii irra galtan jechuudha haala kanaan waan gargaraadhaa isiniif baasa waan galarii keessan keessa qabdan jedhi hundumaa isiniif baasa amma asirratti wanti gochuu qabdan dursa jechuudha jawwaalli keessan zaakiraa yookiin zaakiraa qabaatan jechuudha waan garagaraadha suuraalee garagaraadha viidiyoolee garagaraadha zaakiraa irratti muuvii yoo godhatan hedduu tokko bareedaadha jechuudha yoo immoo zaakiraa isin qabaanne waan itti haajottan tokko viidiyoos haa ta'u suuraalees haa ta'uuti bakka tokkotti istooreejii bilbila keessan irratti walitti qabataniituma jechuudha waan biraa hunda reemuuf gootan jechuudha amma wanti gochuu qabdan asirratti istooreejii kanarratti hin dhootanii yeroo haala kanaan storage keessan kanatti dhootan jechuudha
amma haala kanaan waan gargaraadha isiniif baasuu mala jechuudha. Defaultii gargaraadha isiniif ni baasa jechuudha. Ammas wanti gochuu qabdan jawwaala kana waan isin hin biyen waa hedduutu keessa jira jechuudha. Waa hedduudha jawwaalli kun walitti qabee taa'aa jira jechuudha. Waa hedduutu jira. Jawwaalli akkanaan dafee hin guutu jechuudha. Waa hedduutu jira jechuudha. Amma wanni hundi waan jawwaala keessa wanni isin jalaa guute as keessatti argama jechuudha. Wanti gochuu qabdan amma isin defaultii kana yookiin dokumentii gargaraadhaa kana hunda tokko tokko seentanii irraa balleessuu ni dandeessanii walitti qabdaniitis balleessuu ni dandeessan jechuudha. Walitti qabdanii yoo balleessitan waan itti haajottan waliin balleessuu mala waan ta'eef asoo adda baafattanii hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Nama viidiyoo gaggabaaseetan isinitti agarsiisa jechuudha. Isin irra deemtaniiti waan itti haajottan irraa dhiifattanii waan itti haajottan hunda reemuufii gootan jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti kilikii yoo goone jechuudha waa hedduudha nu baasa jechuudha. Waan haganan jedhame nu baasa. Kana hunda keessa waa hedduutu jira jechuudha. Sinigalee kana keessa hunda waa hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti bakka amaraajoo kanatti waa 199 jira jechuudha. Waan hundinuu hangama qabatee jiru kunoo as keessa 513 jira jechuudha. Iskiriishuutii kana keessa qofa jechuudha. Sinigalee yaa'anii waa hedduutu jira. Amma isin fakkeenyaaf iskiriishuutii shooti kanaan kilik godhee jechuudha. Waa hedduutu as keessa jira. Kana irra deemtaniiti waan hin barbaanne hunda reemuuf irraa gootan yookiin dileetti gootan jechuudha. Yommuu itti jenne salphumatti dileetti gochuu dandeessan jechuudha. Dileetti haala itti gootan hunda bakka tokkotti balleessuu barbaadan jechuudha. Yeroo tokkoof waan tokko ni dhaggattu achi booda ol kajettu ni jirti. Achi booda as jalatti dileet ol kajettu ni jirti jechuudha. Isin galee dileet olii kana kilik gootanii balleessuu dandeessan jechuudha. Garuu asirratti wanni hubachuu qabdan waan itti haajottan akka isin jalaa hin banneef tokko tokkoon defaultii kana keessa hundumaa irra galtanii ilaaluu qabdan jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf asirratti jechuudha hoo sarchii godhe waatsaappii yookiin fakkeenyaaf waatsaappii fayyadamtan jechuudha. Nama jiibuu waatsaappii fayyadame yeroo hundaa jiibuu waatsaappii kana keessa waa hedduutu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf irra galee kunoo naaf bahee jira. Amma asirratti meediyaa kan jiru irratti yoon kilik godhe waa hedduutu as keessa jira. Wanni namni naaf ergee wanni namaaf ergeef bakka takka walitti qaba laala jechuudha. Asitti wanni hubachuu qabdan. Fakkeenyaaf asirratti suuraa 884 jechuudha. Asirratti 85 jechuudha. Yaa'anii waa hedduutu jira. Amma wanti gochuu qabdan jechuudha. Kan walirratti qabdanii balleessuu ni dandeessan. Digalee tokko harkaan gadi raggattanii olii gootanii achi booda asirratti dileet ol kan jiru kilik gootanii balleessuu dandeessan jechuudha. Digalee anama wanti itti haajoo keessa waan jiruuf balleessuu hin barbaanne. Yoommoo akkasatti isin hin jee waan itti haajottan baay'een keessa jiraate keessa deemtanii filachuu dandeessan. Keessa deemtanii tokko tokkoon hubattanii irraa balleessuu dandeessan jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf haala kanaan irra deemtanii waan itti haajottan qofa dhiiftanii jechuudha. Irratti kilik gootanii irra kilik gootanii jechuudha waan itti haajonne hunda raayitii gootanii waan itti haajottan ammoo bira dabartanii jechuudha haala kanaan kan barbaadan qofa dhiiftanii jechuudha. Kaan raayitii itti gootanii asirratti dileetii godhuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan balleessuu dandeessanii. Deebitanii keessatti deemtanii tokko tokkoon faayilii kana jechuudha. Faayilii kana keessa waa baay'eetu jira jechuudha. Wanti isin hin beekne wanti isin itti hin haajonne waan isin itti haajonne tokko waan akkanumaan jawwaala keessa isin jalaa guutatuun kana keessa jira jechuudha. Tokko tokkoon keessa deemaatii qulqulleessaa jechuudha. Yoommoo waan itti hin haajonne hin qabaanne jechuudha. Hundumaa bakkuma takkatti reemuu godha jechuudha. Faayilii kana keessa jechuudha. Isin galee yoo waan jabaa waan itti haajottan hin qabaanne waan faayilii kana keessa jiru jechuudha. Istoorejii kana keessa deemtanii jechuudha. Hundi keessanuu reemuuf godha jechuudha. Waan tokko dhiisina jechuudha. Haala kanaan bakkuma tokkotti jechuudha. Haala kanaan walitti qabaatuma dileetti godha. Isin galee haala kanaan jawwaala keessa waa hedduutu jira jechuudha. Waan jawwaala keessa isin jalaa guutee jiru faayilii kana keessa seenaatii qulqulleeffadhaadhaa jechuudha. Kooti isin galee as keessa argattu jechuudha. Waan isin hin barbaachifne hunda wanni hundi jechuudha. Wanni jawwaala keessan keessa guute waan isin ittiin haajonne qofaadha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan haala amma isinitti agarsiisa kanaan jechuudha. Istooreejii keessa dhuftanii faayilii kana keessa waan hunda qulqulleeffadhaadhaa isin jechuudha. Jawwaala keessan foormaatii gochuudha jechuudha. Haala kanaan salphumatti jawwaala keessan qulqulleessuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin eegala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatanaadha.
akkasumas viidiyoo kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa biroota nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.